raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Yarra wabiin qabanii dagatee maaltu saba dhiigaa irra fannugaa dhabanii keessa garaatu nama dhiiga irra fannugaa dhabanii keessa garaatu nama dhiiga. Biyyarra wabiin qabanii dhiira garaatu alatti dhaanaa yoo du'an lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu nama taana yoo du'an lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu nama taana. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Dhimmoota ummata, biyya, mootummaa, paartii aangoo qabuu fi qaamolee nageenyaa jedhan irratti hubannoo muraasa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Sagantaa haqaa fi hanqii har'aatiin dhimmoota yeroo hedduu ummata biratti burjaajii uumanii fi kanneen hubannoo fedhu jennu irratti waan qindeeffanne isin biraan geenya. Egaa sagantaa har'aatiin garaagarummaa fi walfakkeenya jechoota bulchiinsa ummataa waliin firooma qaban kan akka biyyaa fi mootummaa akkasumas mootummaa fi paartii aangoo of harkaa qabu ummataa fi qaama nageenyaa ilaaluuf jirra. Dhimmoonni kunniin haqa uummanni falmatu irratti dhiibbaa maalii qabaatu? Hanga xumura sagantichaatti yoo nu waliin turtan hubannoo gahaa argattu jennee abdannaa itti dhiyaadha. Biyyarra wabiin qabanii gaaddisa ofiin guban jiraatti. Waa'ee hiikawwan biyyaa, mootummaa, paartii biyya bulchuu, qaamota nageenyaa, paartii siyaasaa fi kan kana fakkaatan akka ta'utti hubannoo sirrii qabaachuun barbaachisaadha. Tokko tokkoon haa ilaallu. Tokkoffaa ummata yookiin saba. Ummata yookiin saba tokko jechuun ummata afaan waloo tokkoon walii galuu, aadaa walitti hidhataa ta'e qabu kan gabbifatee, teessuma lafaa walqabataa gubbaatti kan qubatee jiru, miira qorqalbii tokkummaa ummata tokkoo kan qabuu fi kan kana fakkaatan jechuu dandeenya. Ibsamni heera Itoophiyaa keewwata 39 jalatti tumames kanuma calanqisiisa. Kan lammataa isteet yookiin biyya jechuun biyya birmadummaa addunyaatti beekame qabdu, ka'umsi ijaarsa ishii takkaa'uu humnaan yookiin waliigalteen bu'uuraa'edha. Itoophiyaan impaayira taatetti humnaan uumamte impaayira. Garuu akka impaayiraatti oduun taane akka fedhii uummattootatiin ijaaramtetti yookiin riippaabilik taatetti addunyaatti beekamti. Impaayirattiin biyya ilmaan Oromoo Oromiyaa humnaan eega cabsitee booda handhuura bulchiinsa ishii yookiin paawur seentar handhuura Oromiyaa Finfinneerra taasifatte. Kanumaan wal qabatee Oromiyaan birmadummaa addunyaatti beekamtii argate qabaachuu baattus Oromiyaa wayyaamni takkaa'uu Oromiyaa akka biyyaatti ilaalaa yookiin birmadummaa gonfachuuf qabsoorra jira. Kan sadaffaa neeshin isteet yookiin biyya saba tokkoo jechuun biyya sabni tokko qofti hundeesse yookiin saboonni hedduun humnaan baqsamanii fakkeenya Faransaay gara saba tokkootti jijjiiraman jechuudha. Karaa biraatiin biyya ummata tokkoo jechuudha. Biyyoonni addunyaa danuun akkanaan ijaaraman. Itoophiyaan ummattoota ishii hunda gara ummata afaan Amaaraa dubbatutti ceesisuuf yaalii bara 150 olii gootus saboonni ofirraa ittisanii eenyummaa fi afaan ofii harraan ga'uu danda'aniiru. Ilaalchi Itoophiyaa gara saba qeenxetti jijjiiruu kun ammas hin hafne.
Ilaalchi kun caasaalee mootummaa kan amantii, aadaa fi turizimii, miidiyaa mootummaa fi dhuunfaa afaan Amaaraatiin tamsaasanii fi kan kana fakkaatan keessa dhoksaan maadheeffatee biyyattii jeeqaa jira. Kan afuraffaa maltiinaashinaal isteet yookiin biyya sabdanuu jechuun biyya waloo kan saboonni danuun keessa jiraatanii. Biyyoonni akkanaa bakka saboonni itti baquu didanii eenyummaa isaanii tikfachuu danda'ani. Biyyoonni gariin impaayeroota gatatanii riippaabilik ta'uu sanqatan. Fakkeenyaaf Itoophiyaan impaayera turte. Sirni impaayera Itoophiyaa gatatus hambaan isaa ammas sirna biyyattiin ittiin gaggeeffamtu keessa inuma jira. Sababa kanaan biyyattiin federaalawuu fi dimokiraatawuu dadhabdee uummattoota raakaa jirti. Biyyoonni akkanaa gariin warra walqixxummaa fi bilisummaan waliin jiraachuuf biyyoota waloo fedhii irratti hundaa'e ijaarratanii federaalummaa haqaa fi dimokiraasii dhugaatiin bulaa jiran. Kan shanaffaa gavarnimentii yookiin mootummaa jechuun mootummaa biyya birmadummaa beekame qabdu takka bulchaa yookiin bitaa yookiin hacuucaa jiru jechuu ta'a. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti maqaa fi boca adda addaa qabaachaa ture. Fakkeenyaaf bara mootiin Amaaraa Minilik mootii moototaa godhee of muudee kaasee hanga bara mootii sirna mootummaa Salamoonawaa dhumaa Haayila Sillaasee tokkoffaatti jechuunis hanga bara 1974tti maqaan mootummaan Itoophiyaa itti yaamamu Impaayera Itoophiyaa yookiin The Empire of Ethiopia jedhamaa ture. Ittaan sun bara 1974 hanga bara 1991tti darguun Riippaabilika Dimokiraatawaa Uummata Itoophiyaa yookiin People's Democratic Republic of Ethiopia jedhamuun beekama ture. Bara 1991 kaasee hanga ammaatti kan jiru ammoo Riippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa gabaabinaan Federal Democratic Republic of Ethiopia jedhamuun ibsama. Kan jaaffaa ruulingi paartii yookiin paartii aangoorra jiru jechuun paartii siyaasaa humnaan yookiin filannoo seer-qabeessa mo'atee aangoo mootummaa hoogganuu argatee harkaa qabu. Bara 1974 dura paartiin biyya bulchaa ture kan ruulingi paartii jennuun hin jiru. Aangoo sanyii lakkaawwachuudhaan mootii tokkorraa tokkotti darbaa ture. Bara 1974 booda paartii qeenxee sirna sooshiyalizimii leellisutu ofumaan of muudee mootummaa hoogganaa ture. Bara 1991 kaasee hanga bara 2017tti paartiin biyya bulchuu yookiin tumu kan olaantummaa warraaqsa bilisummaa uummata Tigraay keessatti mirkanaa'ee gurmuu Addawaayii jedhamuun hoogganamaa ture. Bara 2018 booda ammoo fincila diddaa gabrummaa qeerroon Oromoo gaggeessan gurmuu siyaasaa hoogganaa ture keessaa Abuut yookiin Wayyaaneen siyaasaan mo'amee Tigraayitti waan galeef ergamtoonni Abuut yookiin Wayyaanee duraanii paartii Bilxiginnaa jedhamu hundeessanii aangoo mootummaa fudhatan. Kan torbaffaa waraana yookiin qaama nageenyaa Military or Security Apparatus. Waraanni silaa kan biyyaati. Heeraa fi birmadummaa biyyaa tiksa. Biyya ijaarsi ishiin xumuramin kan akka Itoophiyaa kana keessatti garuu dantaa siyaasaa murna aangoorra jiruu fi sirna bututaa tiksuuf oolaa jira. Qaamni aangoorra jirus impaayerattiin akka hin dimokiraatofneef akkasumas akka federaalofneef waraana biyya tiksuun irra tureef malutti dhimma ba'ee umurii dheereffata. Haaluma wal fakkaatuun murni aangoorra jiru qaamolee nageenyaa kan nageenya biyyaa fi lammiilee tiksuuf seeran aangeeffame danqee fedhii siyaasaa isaaf hojjechiifachaa jira. Wal waraansa ammaa Oromiyaa fi bakkoota biroos kanumatu dhalche. Waraanni fi qaamni nageenyaa kan biyyaa malee kan paartii ta'uu malee. Qabxii 8ffaan paartii siyaasaa yookiin political party jechuun jaarmiyaa siyaasaa aangoo siyaasaa qabachuuf socho'u kan maqaa, asxaa, sagantaa siyaasaa fi dambii mataasaa qabu jechuudha. Akka qajeeltotti humni yookiin paartiin siyaasaa tokko akeeka siyaasaa galmaan ga'uuf karaa nagaa socho'uu qaba. Haa ta'u malee jaarmiyaa siyaasaa tokko dhiphinaa fi bal'ina dirree dimokiraasii mootummaan umurratti hundaa'uun akeeka siyaasaa humnaan yookiin karaa nagaa galmaan ga'uuf hojjechuu danda'a. Qabxiiwwan caasaa uummataa biyyaa fi jaarmiyaalee hangana erga ilaallee mee ittaan sun mooraan qabsoo Oromoo maal akka fakkaatuu fi firaa fi diinota qabsoo Oromoos gabaabinaan haa hubannu. Ammas nu faana bu'aan dhaamsa keenya. Danii marfatatti jaaru biyyarra wabiin qabanii horrifamaan bulan jiraatti. Yeroo ammaa kanatti mooraan qabsoo Oromoo yeroo kamuu caalaa ittitaadha jechuun ni danda'ama. Oromoon amma paartilee siyaasaa seera Itoophiyaatiin galmaanii socho'an lamaa fi humna hidhatee falmii haqaa gaggeessaa jiru tokko qaba. Paartiin Bilxiginnaa akka ijaarsa Oromootti oduu hin taane akka humna siyaasaa Itoophiyaanoometti dhimma Oromoo irratti hirmaannaa cunqursaa yookiin faallaa Oromoo ta'e qabutti yoo ilaalle malee qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhattoota yookiin stockholders positive ta'an 3 fi negatiivii tokko ta'an walumaa galatti 4tu jira jechuudha. Asirraa kaanee qabsoo bilisummaa Oromoo kan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu keessatti qooda humnoota kunneenii fi humnoota Oromiyaadhaan ala jiran irratti tartiibechuun waa haa jennu.
Mooraan qabsoo Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo, Waraana Bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo of keessatti hammatee uummata Oromoo cunqursaa fi gabrummaarraa bilisa baasuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu hunduu ni hubata jennee abdanna. Hundi isaanii hooggansa mooraa qabsoo Oromoo keessaa gumaacha irraa eegamu qabu. Murni PP mooraa qabsoo Oromoo kana karaa nagaa fi qawwee jechuudhaan lamatti hiranii wal dura dhaabuu yoo carraaqan ni mul'ata. Keessattuu namoota hubannoo dhabarraa kan ka'e qabsoof dhimmaman fakkaatanii burjaaja'anitti dhimma ba'uudhaan garaagarummaa uumuuf olola oofu. Oromoon falmaa haqaaf godhuun karaa isaaf danda'ame kamiinuu gabrummaa ofirraa qolachuuf mirga uumamaa qaba. Qabsoo qawweettis qabsoo qawwee maleessattis dhimma ba'uuf haqa qaba. Haqa jalaa dabedeeffachuuf hamma deemetti daandiin qabsoosaas daandii haqaa ta'uu beekuu feesisa. Kanaaf kanneen galii tokko qaban wal utubuun malchiisadha. Wal bira dhaabbachuun utubaa fi dagalee walii ta'uun kun murna PP biratti akka heetotti hadhaawa. Kanaaf faallatti deemuun diiginsaa fi jibbaaf wanta danda'ame hunda gochuun isaanii kanuma irraa eegamudha. Dhimma wal utubuu kana immoo akka wal faallessuutti kanneen dhiyeessaniif bakka otoo hin kennin mooraa qabsoo Oromoo gabbisanii qabsoo finiinsuu barbaachisa. Tannaan diinni nama nyaaru biyyarra wabii qabanii dhiira garaa tolatti daana'a yoo du'an lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu nama taana. Oromoo ilaalchisee fira qabsoo jechuun haqa Oromoon biyya sana irratti qabuuf beekamtii kan kennu ta'ee haala lamaan ilaalamuu danda'a. Inni duraa fira qabsoo Oromoo kaayyoo yookiin hiree irratti hundaa'edha. Inni kun humnoota saboota biroo mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu irratti hiree Oromoon wal fakkaatu qaban yoo ta'u, isaan kun warra fira qabsoo Oromoo ta'anii fi deeggarsa obbolummaallee Oromoo irraa kan fedhani. Inni lammeessoo fira qabsoo Oromoo taaktikii irratti hundaa'e. Hiree yookiin kaayyoo ilaalchisee fedhiin wal fakkaatu jiraatus humna Oromoo wajjin dantaa wal dorgomu kan qaban, fedhii Oromoo irratti kabachiifatanii kan qaban garuu Oromoo irratti kan hirkatani. Haala siyaasaa yeroon uumurratti hundaa'uudhaan qabsoo Oromootiif bu'aa yeroon gaafatu kan argamsiisutti dhimma bahuun gamnummaa siyaasati. Haala mooraa qabsoo ofii adda baasuu fi fira qabsoo adda baafachuutti aanee kan dhufu diina kaayyoo bilisummaa dhaamsuu irratti bobba'ee adda baafachuu fi sadarkeessudha. Inni duraa diina qabsoo Oromoo Oromuma keessaa margee farda ormaa ta'edha. Fakkeenyaaf Bilxiginnaa Damee Oromiyaa. Diinni kun diina isa ijoof meeshaa ta'e kan tajaajilu yoo ta'u, afaan Oromoo waan dubbatuuf darbees Oromummaa waan himatuuf lammiilee fayyaaleeyyii burjaajessuudhaanis qabsoo haqaaf taasifamutti gufuu ta'aa kan jirudha. Gareen kun Oromoo ta'uusaa himata. Garuummoo meeshaa diinaa ta'ee akeeka qabsoo bilisummaa Oromootti diinummaa labsee waraanaa fi waraansisaa kan jirudha. Diinni qabsoo Oromoo inni lammeessoo fi ijoon diina Itoophiyaa kan biyya sabqeentee ijaaruuf dhama'udha. Warri kun caasaa fi birookiraasii mootummaa maddiitti diinagdee fi miidiyaalee dhuunfaa fi ummataalee dhuunfatee harkaa qabu. Garuummoo Oromoodhaan abbaa dabaree yookiin baalataraa jedhu. Itoophiyaa afaan Amaaraa qofa dubbattu kan aadaa Abisiiniyaa mul'iftu Oromoo fi saboota biroo balleessee Itoophiyaa inni fedhu ijaaruuf abjootudha. Lafaa fi qabeenya Oromoo malee nama Oromoo, afaan Oromoo fi aadaa Oromoo arguun fedhan. Jarri kun hiree argatan hundatti fayyadamanii haqa Oromoo gara dabarsuuf waraana qaamaa qalbii Oromoo irratti gaggeessu. Yoo du'an lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu nama taana. Diinni afaan beekuu kan meeshaa ta'es ta'ee diinni inni ijoon Oromoo mooraa qabsoo keessa jiru hundayyuu ijuma tokkoon ilaalee haqa sabichaa sarbuurra darbee hammeenya armaan duran beekamne dabalatee waan hamaa raawwachaa jira. Dhiittan mirga namoomaa hammaataan raawwatamaa jiru kun Oromoo hundarratti malee isa karaa nagaa yookiin isa qawwee qabsaa'u jedhee addan baasu. Miseensa jaarmiyaa tokkoo kaan irraayis addan baasu. Dhiittan mirga namoomaa goloolee Oromiyaa mara keessatti raawwatamaa jiru, ajjechan jumlaa namoota nagaa mana gubuun, dirqisiisanii gudeeduun, garmalee dararuun, lammiilee buqqisuun, saamichii fi kan kana fakkaatan hammeenya gurguddaa sababuma Oromoon haqasaa dabe gaafateef qofa kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu waan namuu beeku kan nutis qophii kana keessatti saaxilaa turreedha. Qabsoon bilisummaa uummata tokkoo haala ulfaataa fi walxaxaa ta'e hedduu keessa akka darbuu beekamaadha. Cunqursaa ofirraa gatuuf wareegamni kaffalamu salphaan ta'u. Gaafa cunqursaan namarra dheeratte immoo daran ulfaachaa deemuunsaa dhugaadha. Umuriin turtii gabrummaa wayita dheeratuu fi wareegamni kaffalamus bu'aa maayii argamsiisuu wayita hanqatu bubbulee wal nyaatinsa keessoo uumee burjaajii dhalcha. Kanarraa kan ka'e qabsaa'onni mooraa qabsoo tokko keessa jiran sababa garaagarummaa ilaalchaa xixiqqoo fi garaagarummaa tarsiimotiin wal farrajuu eegalu. Haalli kun ulfina wareegamarraa kan dhufu yoo ta'u, uummata bilisummaaf qabsaa'u kamuu keessatti kan dhalatudha. Waliin mari'atanii waan ta'uu malurratti walii galuurraa wal farrajuudhaan qoqqoodamuun wal diinobsuun diigumsa mooraa qabsoo Oromoo akka dhalu namuu hubachuu qaba. Kunis olola wal cabsuu, wal xiqqeessuu fi wal jibbuutiin deeggaramee qaawwa bal'aa qabsoo irratti bana. Olola kana dheedhiisaa akkuma jirutti fudhachuun balaa waan qabuuf hir'ina hubannoo gama kanaan jiru addeessuun barbaachisaadha. Gabaabumatti wanti Oromoon akka sabaatti gochuu qabu ifa.
haala qabatamaa qabsoo naqaa keessatti gaggeeffamaa jiru hubachuun ni dursa. Humna ofii osoo hin qisaasessin tokkummaan gara qabsoo haqaatti bobbaasuu irratti xiyyeeffachuudhaan hammeenya irratti raawwatamaa jiru ofirraa qolachuu fi haqa lammummaasaa fi haqa abbaa biyyummaasaa deebifatee of kabachiisuu irratti tokkummaan hojjechuu qaba. Kanaafuu akkuma mammaaksichaatti yoo ho'ite fal'aanaan qorritu harkaan jedhame san roga hundaanuu tattaaffii haqasaa deeffachuuf taasisu hanga dhumaatti itti fufuu qaba jechaa qophii keenya har'aa asuma irratti xumurra. Torban dhimma biraatiin walitti deebina. Qopheessituun Urjii Waariyoo Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isin biraan ga'e mo'anii Gurmeechaa Gammachuuti. Horaa bulaa. Biyyarra wabiin qabanii gaaddisa ofiin guban jiraatti hordanii marfatatti ijaaru. Biyyarra wabiin qabanii horrifamaan bulan jiraatti utannaan diinni nama nyaaru. Biyyarra wabiin qabanii dhiira garaa tolatti daana'a yoo du'a lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu nama taana yoo du'a lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu nama taana. Badhaasa jallinaa irbuu jabse daddaage wareegan falanchuuni kan gaafa rakkinaa baraarra biyya baage meeyoomiif dhalachuuni jabaaf falma. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.